yeroo tokko si aarre yeroo tokko waan namni kenna godhatu imimmaan si qaba sini galame kanaaf warri maqaa karaa uummata Harargeetiin amma booda hojii warra miliyoonni 3,700 fi kama dhageettan san kun ustaaz Anas bira jira mal dhaabbata gargaarsa sheekota uummata keenya imimmaan haqaa jedhu irratti ergine ustaaz ture dhaabbata sheekota irratti karaa ta'in hordofuu dandeessu jechuudha. Kanuma ibsa gaafii addaa waan gaafatu qabda. Yaa Dr. Galatoomii ulfaadhu dus kabajase ansarra khomillee dhugatti waliin agarree ta'ullee uuma amma sila ustaaza walitti buusoo santee waan rakkoo ustaaza mudattanas takka waan irraa quba qabnu qabnu akkuma ammoo yaa ustaaza kabarii hidha oolanii nuti sodaannee ofne akka hacee faatanii goru jenne yaa Dr. Nimbeeqa nuti rakkoo ustaaza mudatte kanaa odoo isa fiduu baattanii dhuftanii nutti himtanii ni fudhanna bakka nuti gaafannetti akka namuu qishnaa nutti goonee hoggoo gaafii uummataatiif asirratti akka waan daa'imummaa takkatti ilaalamnee tuffatamuun gaafii uummataattuu keessatti sarbameedha. Ustaaza irraa komiin qabnu maallayni ustaaza bira ga'ee ustaazinu waan mudatee fi akka inni gimmaasha malee kaanis dhaqqabsiisuu hin dandeenye dubbatee jira. Uummanni bal'aan ni dhagaa jechuudha. Lammaffaa ammoo ammallee kana keessatti ibsa waan gootu. Adnaan keessaniin beekame ijoollee ganda keessaniiti. Adnaanidha. Mucaa giiftara keetii kalkanii guyyaa asirraa anama kee arsusaniin ilma habooti adnaan jechuudha. Fira turumbadduuti. Itti dawwalii namuna jibbe feete itti dawwalsiisi gargaarsa uummata Harargee kanarratti yoo an keesha kiyyaa 72 birrii Itoophiyaa ittiin dabalin jechuudha. Ittiin dabalin maallaqa kana guutuu akka waan nyaadhatitti lakkaa'a. Eshi? Yaa mira sentanii gaafin addaan qabu. Nuraanis uummanni mana kiyya soo godhufee sinuma arrabsa. Akkanuma qaayiduma warra TikTok nan beeka. Gaafin addaa wanni isin saamni isin garsiisaa jirtan akkasittillee ani Dr. Dhugaan siin jaan oftoominaan duratti teessee gaafii uummanni si gaafateef akkasitti deebisaa kan nuuni tuffii miti kun dhimma uummataati galatoomii ulfaadha. Dallee barullee garuu hoggaa uummanni komiis kaasetti sa'a sanitti argamtanii dhabuutu kana mara. Ta'ullee garuu namni si jala dhugatee ammaarree miti Dr. Dhugaan. Waan keen banii ibsaa dhalatti moo kan ta'e? Oy dhaggeeffadhu. Waajiran Haati maal waan taateef badduu wali qabdee na arrabsite haati waan jettee naan taamanii maan siloon kun aantanii dhimmittaraa'u. Eenyuati? Waayini na arrabsaa ani piizaa bargarii miti haatina qalabdee keessa maatii ama meeshaa saafee hin baakkareessaa. Maali beektaa ibsaa. Maatii ishee fakkeessee ibsaa maali beektaa mana makiitu guurame malee jechuudha. Maallaqni akkaawuntii kiyya irratti waliin qabame si galee ibsa. Waan hubatuu qabda. Sini galee amma ani shari'aan na biratti zaahira. Manni makii hin baname maallaqni narratti guurame makii homaa gastii mure qofa ergite malee maallaqa guutuu yoo ga'es yoo bades hattuudhaan si galee ibsaa wanni siif hordoftoota keetiin namoota birallee adda bayuu qabu. Waan tokko jira wanni uummanni kenna hin hubanne. Uummata dhageeffadha. Isin obbolaa lamaan ijoollee biyya tokkooti. Ani wal isin nyaachisuu hin barbaadu. Ani ilma adeeraa keessan isin tiruudha isin galame. Wanni ifa galuu qabu obbolaan tiruu fi ilmi adeeraa garagara ibsa. Maallaqni akkaawuntii kiyya irratti gale. Akkasuma akkasii maqaa keetilee jedhama akkaawuntii kiyya irra kennamne ibsa. Galee jira. Osomaa makii kagastii kana hin muranne akka manni kiyya murate itti gaafatamaan doolaara 500 manni murate kana eenyu itti gaafatamaan anami. Eka akkaawuntii kiyya irra waliin qabaa jirani ana beeki. Doktor. Kanaafi amma waan an adda sii baasa. Maallaqni afachuka wanni ifa sii ta'uu qabu. Maallaqa makiin
ini hirmaachiftee nama walitti qabdee akkaawuntii asirratti irratti guuramu jedhamee akkaawuntii kiyya irratti guuramee sigalee miti karaa mallaqni kun yoo bade yoo tismiimii walitti dabalannee hanne malee yookaan mallaqa kana yoo hatames ana kan itti cubbamu sigalee miti kanaafi makillee karama kanaan hubadhu obboleetiteetii dhalaa wannoo jedhu anama gaafii biraa suuta fitnaa gaafii takka firaan qaban gaafii akka dhuunfatti maakiraa qabu sin qaban gaafin qabu gaafii maallaqa ummataati ammas irra deebi'ee kan cimseetiin gaafadha dhugaan siin jaa dooktara iftoomina keetiif taatee akkasitti gaaftee kana mara gadiin baasattee dubbachuun kee inuu viidiyoodhaan illee hin cinqin wanni nuti tokkoffatti gaafachuu jiru maallaqa miliyoona sadii fi 700 maarreen dooktara sheekaratti seedii miliyoona 3 fi 793 fi 682 okay maallaqni kun riisiitiin takka isinirraa seene waan ta'eef riisiitii takka achi seene osoo hin ta'in lammaffaa immoo giiftiin kan barbaadu viidiyoon illee inni godhan poost maat feesbuuka keessatti godhan feesbuuka keenya egaa viidiyoo illee asii hin cinqin lammaffaa immoo giiftii itti withdraw gootan osoo hin ta'in giiftii guyyaa itti gabbu'ee qaba guyyaa baalaansii guyyaa itti gabbu'ee malee guyyaa itti withdraw goote waan feetu withdraw godhuu dandeessa feetu 3,000 feetu 4,000 kana peepaalitti qayyarachuu kan dandeessu. Akkana goota taanile suni dheera komiti. Gaafa duraa miliyoona 2.5 miliyoona 2.7 waan akkasii guurame poostiin jira barbaada wayii amma nuti kirikiraman barbaanne malee risiitiin poostiin jira. Giiftiin baay'inni miliyoona illee poostiin jira. Anaa miti ustaadni Ameerikaa jirtu poostii godha. Dhugaa dubbachuu ta'e. Facebook irra jira bara. Wanni hundi Facebook irra jira bara. Tiyaatara danuu jiru waan ta'eef please Ustaad Raayyaadhaan Mubaarak birrii meeqa isinitti erge jedhaa gaafadhaa. Isaanis immoo dubbatanii jiru uummata kiyya qaali. Isaanis maxxansanii jiru. Bira ga'uu shakkiin qabaatinaati. Biraansinii ga'een jira. Eessa godhese jedhu immoo walumaan yoo gaafanne kaleessoo ija keessanii argitan uummata Oromoo. Erguu koo argitan Feesbuukii Ustaad Raayyaa jala galaati. Ilaala Ustaad Raayyaa na qaqqabeera jedhanii himaniiru dhageessanii. Ustaad Raayyaa gabaasee kunola gabaasee je kuno maxxansee jira siin jedhaa ibsa kana maana gaafachuun barbaachise walumaan kuno edhaa kuno Ustaad Raayyaa harka qabee gabaasaa jedhee humnaan waan gabaasifne gabaasanii walumaan gaafanna eessa Mubaarak ummata kameetu Ustaad Raayyaan nuu kanne siin jee Ustaad Raayyaaf mootummaaf kanne maallaqa Mubaarak ani isa kanan beeku ani ummata dhageessa hordoftoonni kiyya hundi isaa ana biratti kabaja qaba. Kan gargaaru hordoftoota kiyya malee gondoreen yookiin immoo hordoftoonni kee Ustaad Raayyaa kennee atis harka keessaa qabdaa maallaqni bade keessaa atis Ustaad Raayyaa baama caakii uummatatu nuu kenni jedhee himate yeruma sana. Malaan mata kaftu kanni jee kiyya walloo gargaarsuu dhaggeeffatu uummata kiyya walloo gargaarsu biraa gattaa'e Ustaad Raayyaatti kan namu ummata tiyyuu Ustaad Raayyaa baama caakii birrii booranaa nuu ergi jedhee ilaa uummata keenya waan sin gaafadhaan waan sin itti himaadha. Hacaaluu waa tokko dubbate wal yaadachiisuu ta'e waa biraas immoo sin waa lama sin itti himee deemaan immoo tokko namni tokko jedhee Hacaaluun nama jiru hin faarsinaasi hin salphisinaasi yoo adda waa balleesse utuma jiruu jijjiiramee waan gaarii seenaa hojjechuu danda'a jedhe. Namni seenaa hojjete immoo utuma lubbuun jiruuti waan ajaa hojjetee seenaa ofii balleessee du'uun mala jedhe nama jiru kana xiqqoo faarsuusi bareechine gadi buusuusi tuliifni akka Hacaaluun jedhe sana fudhanne gaariidha. Ustaad Raayyaa Mubaarak afaanuma nagayaati. ABC kan jira duuti nurraa qabadhu moo? Oy gaara mul'ata. Gaafatamu deebisuu fi tirata. Oy Mubaarak Walitti gaafadhe jechuudha. Rabbii sun musuudhaa du'atis haasa'uu irraa gabaabsee dhaggeeffatu beeka jedhaa. Gabaabse kama waa lama turaasee naafii deebisa. Ambar kan Raayyaa Abbaa Mancaa irratti dhaqu komiin qabu maaliif jennaani akkaawuntii Oromoon beekamtuu dhaggeeffataadha illee birullee nama yoo jibbitan akka namaan jibbina kana liqimsaa. Nama san yoo jibbitallee haqa isaa fi hojii isaa sana jibbina hojii gaarii isaa dubbadha akka isatti hima itti achiisa. Akkaawuntiin beekamtuun uummanni Oromoo illee tagargaarsatti jee beeku eegareedha kan Raayyaa Abbaa Mancaa sana. Komii takka Raayyaa Abbaa Mancaatti Mubaarak kan nurraa. Kanaaf gaafa sana bal'aa ibsaa koo eenyu immoo akka ajandaan taaneef daqiiqaa tokkotti waa hunda sakandii 30 deebisa. Kanaaf uummata Booranaaf gaafa gargaarsa goosisu uummanni Booranaa beelee dheebotee rakkatee
jala Friday family ijoollee warra soddaasan ergee an ummata bunduratti dhaqanii ilaalanii waraabanii gargaaranii jennaan ummatu ijoollee sana eenyu erge fettu anatu erge ummanni miira keessa galee haga warri soddaa dhaqanii ilaalan ga'e jedhamee ajandaa ta'eeti achumaan ummanni kiyya argitanii jedheen viidiyoo sanatti agarsiise ummata miira keessa galche birrii miliyoona 3 Ibraa Bariisoo ijoollee na waliin jirantu jiru walitti qabne yeroo walitti qabuu jennu ummato birriin keessan eenyutti ergama jennaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa faa garee geeritti nu ergaa jennaan ergine Ustaaz Raayyaanis geesse umate nun gaafanne adda immoo geeffamuu mala saamamuu mala mootummaa kennamuu mala an kijibdan isiniin hin jedhu tarii waa kuraa qabdu maaligaa ammas gargaarsa kana Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatti isinii ergine akkuma ibsaan jedhe gaafa sana ijoollee walloo maal jedhan Sheekh Abaluutti nuuf ergamuu jedhan gariin immoo Raayyaa jedhan xumurarra walii galteen Raayyaa irratti walii galamne tu gargaarsatti hin galitti. Mubaarak gabaabdumatti gargaarsi ati gargaarsiftu mootummaa gargaarsiftaa jechuu karaa ustaazaati. Akkana jechuudha ani nan galchuu jettu gargaarsa ergitee walii qabdee fuutee uummata irraa. Mara mul'ata yoo kana gaafa dullatti fanamu duula keessa galtee jennaanii obboleessa Somaaliyaa sitti balleessee siin jedhee jennaanii Harargee dhiifama gaafattu malee naan jennaan hayyee Harargee koo dhiifama jennaan hin araaramne aneefati. Amma ibduma deebi'een sara. Gaara mul'ata. Raayyaa Abbaa Maccaa dhaabbata egeree ammoo gargaarsi akkanaaf uummanni ergee gaafii uummataati uummanni dana qabe gargaarsi sun uummataan hin geenye karaa baasuu fi daandii hojjechiisuu deema jedhanii wanni kun akka takka ammoo viidiyoo uummataa koo ergannaa erguu dandeessa Raayyaa. Ibsaa yaa uummata keenya an kaleessa nama uummataa hojjetaa ture nama uummataaf kufee ka'aa ture haqa abbaa jibbannu haqa hin jibbannu jetti Oromoon. Yoo isa namoomaa isa obbolummaa isa kaleessa eengaddaas ilaalle waliin taane Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatti achi deemnee eessa dhaqi birichi jennee gaafachuutu dandeenyu ana qofaratti fannisuun itti gaafatamummaa na fudhachiisuu natti fakkaatti. Maallaqni kun maallaqa salphaa miti rabbii sodaadha. Anis obboleessa keessani walumaan taaneeti koree ijaarrannee nama naa dabalaa ibsaa gali mube akka Mubaarak Joo kanatti miti laalama fakkeenyaaf Raayyaa wajji hariiroo akkasitti hedduun qabu marti kee komiin ka'aa jiru uummanni walloo maalleen isaan biran geenye daandii isinii baafnaa daandii isinii baafnaa maalleen mootummaa harka galee ishee an muqabaa kiyya maalan godhane uummata kiyya anoo ergee Raayyaa Abbaa Maccaa keessatti alaa amanattu jara keenya adda maatii uumame dhaggeeffadhu mee dhaggeeffadhu ati kuni ati fi Raayyaa Abbaa Maccaa isinittuu silkii fi kominikeetii ni gootan walquba qabdan walquba qabaannaan maalleen isa bira galee sanifu akharata khamini malaqa nasitti ergesan maalirra oolchite akkam goote eenyu biranna geessite gaafachu manni gaafa waa ittiin wal dhiibuu yookiin wal dhiibuu tun taane akka namaatti gadi buufne hawaasni kumaaf dhibba bura jala jiru kun piroofeesara jira doktoro jira nama nu caalatti haasoo dubbachuu hojjechuu danda'u jira jennee hayaan nu jalqabarra ati daki kominikeeta qabda maal Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kaanii amma fedhan gondoritti yoo galan ibsanii gondori nambita gondoritti yoo galan an Mubaarakiin gaafattu isaan gondoree ta'anii argamanii nuufidi jettu anaan maal na dhibean Raayyaa kaleessa waliin amanaa turre waliin hojjetaa turre handas karaa takka andi gisi walumaan dhannee gaafanna Raayyaan jiru sagalee ta'ii fi uummata wallootiif sagalee ta'in jaajira akkuma gisee rakkatan sanitti sagalee ta'u maalleen isaan bira ga'uu dhabu sagalee uummata taasisii fi mubeen taraa takka please obboleeyyan kiyya anaaf naannii dhiiftanii taraa takka dubbadhu shifa. Okay, Mubaarak galatoomii Oromoodhaaf dhaabbachuun kee galatoomii wanta kan sitti hima galanni hin badin laakiin beeki TikTok energy system waan jedhamu jira. Anammas gubbaa laaleetiin jira.
Luka harka dibbarra afurtamishan wanni qabu Chinaadha. Shantamishan ati qaba. Shantamishan shantamishan kana keessa wanni nama hindu banne qabusi tisha kenya nama biraa tokko laki nama rabsatana nan kadin ko gabe tan dar me na dago jirta araba mali na gyan me amma tufi damo dala mara ke fada ta mubarak bari egere ambar hisabati fida hisabati ajara sera dole arab gera malaka kore tamitti bidde kore naron nisan ginde se enyu fada exactly bakasani tidde ma fara Sadis kafa jajir. Sadis kafa jajir. sore harman ka